balleessa irraa qabaate. Nama na jaalatu hedduu jira. Atillee kabajaa naa qabda. Mubaarakillee abbaan ijoollee namoonni hedduun sii galee namoota kanatti illee himachuu dandeenya. Gurgurachuuf deemaa jetti. Dhufee na gaafate. Abboo makiinaa gurguruu barbaadaa jirta akkana naan jette jaartiin tantee birree ispoonsaraallee gaafatte jette. Wanni kun dhugaadha. Abboo Siraaj birrii ispoonsaraa gaafachuun akka jirutti haqa jirtu. Nattu si matanii si dubbachuu deemaaree dhugaadha. Sirkii kaasuu deemuun dhugaa sirran kenne. Bakka birrii qoodamuuf ispoonsaraa anattu himattee mucaan birriin bira jirtuu naa dawwale abbaa ujuutilee natti banii wanni akkanaan ta'uu jedhee kijibaa jiraa fi kijibaan jiruu barati dubbii teenna hin beeyta imana dhageeffadhume sigaleemi dara irra kaa'aa jiraaf dara irra kaa'an jiru anaa fi rabbii fi namni beeytan hin beeytan sigaleemiti hin gaafadha waa'ee makiinaan baate makiinaa ammootuyyuu isitu gaafanidhaa gale makiinaa sun hidhamte isitu hidhaa baase waliin taatanii baastanii dhimma makiinaan sun ba'uu irratti anaafsi wal mari'annee si galee makiinaa xiyyanaa baasi asli yeroo miti akkana naan jettee abbaa hujuu sitti ergee abbaan hujuu abboo akkana siin jedhee gargaarsa waan saniillee si gaafataa ture. Akera gaafa guyyaan geette ammoo tuyyuu ati isiidhaallee godhe anaallee godhe abbama gooteef godhe ilmaan tanaaf goote bahe makiinaan sun si galee achi boodaan dhimma makiinaa takkaa abbaan hujuunee atilleen namoonni makiinaa hin gurgurta saayibban isaati jechaa turte as keessa jirtan isin marti keessaniyyuu fagoon jirtan takkaa makiinaan haa gurguramu isiniin jedheellee hin beeku isinillee makiinaa kanallee gurguruufillee yaaltanii hin beeytan. Siraaj na gaafannaaniin abboo ani waan makiinaa hin dubbanne makiinaan tun ilmaan tiyya toorti ilmaan tiyya fayyaddi wanni siifuun na gaafatte waan makiinaa irraa maqaa kiyyatti jijjiirii na gaafatte maqaa maa na gaafatta kaleessallee maniidhaa keessa taa'ee ati barreeffamaan maqaa naa jijjiiri naan jetta sila ati an rakkoo keessa wayita seene maal barbaaddaa maallaqa barbaadde moo qabeenya kana barbaadde moo dhugaa barbaaddeet wanni makiinaan kun ka ilmaaniiti irraa nyaataa jirta irraa fayyadamaa jirta ilmaan ittiin haa fayyaddu ta ilmaan tiyyaati yoo an du'ellee yoo an jiraadhellee qabeenya hin qabaadhu daseen tiyyayyuu ta ilmaan tiyyaati nan gaafatti maqaa jijjiiraa waan maqaa jijjiiraa keessa hin jiru jala muree itti himee jechuun si galee san booda anaa fi siifuu walitti deebinee jireenya keenya hinaasofnee wallamnee Siraaj wali isin fidanuun jedhee walitti nu fiduu fi sii gaafannaan isiin hayyamamtuun taane nu dhiisee hin dhiisee nanillee dhimma makiinaa baatii afurii hardhaa siifuu fi ani sagalee anaa fi tiyyaa fi ta'isii wal dhaga'uun baatii afur geenne wal quban qabnu dhimma makiinaa achi asan ittiin kaasa natti hin kaasa jireenya kiyya keessaa bayyee waliin jenne waliin baane si galee anillee dhaqaan jiru. Ganama galgala ammootuyyuu ilmoo namaa arga jireenya jiraadha kaleeta bultii tiyya keessa ture har'a ammootu barandaa saaloonii haadha abbaa tiyyaatitti wayita ol deebi'ee qixxaa eeggadhu si galee anallee natti dhaga'ama jireenya mataa kiyyaa na barbaachise si galee hiriyyaan kiyya ilmoo na biratti wayita ol fuudhaan illee ilmoo yaada akkuma jarri jireenya jiraatu san anillee ammootuyyuu osoo jaartii qabaadhe osoo ilmoo biyyaa qabaadhe ilmaan tiyya tanatti ilmoo qabu sanitti hammadhee ilmaan kiyya isaatti oobsa. Isaa waliin akka jiruutitti yaada jedhee waan tokko murtee kiyya murteeffachuu irra ga'e sababa kana si galee waan achirraa hafe an mana qabaadhee manni isiin amma jettu namni mana hin qabne akkamitti niitii fuudha akkamitti akkas ta'a jette mana haadha abbaa kenkeetii hoxeellee si ijaaree itti fuudha borganamallee ammootuyyuu sheen illee jira shee Abdusaam nama dhaloota abbaa kiyyaa irraa hiriyyaa abbaa kiyyaati ganda takka balbala takka nuti. Gaafachuu dandeettan haadha abbaa tiyyallee namni beeku isa si galee natti ergitaniillee viidiyoo waraabaa ifaan silaa jiraate gibbii keessa jiru haadha tiyyallee isin agarsiisuu danda'a mana keessa jirullee isin agarsiisuu danda'a si galee mana ijaaradhallee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu si galee ani haati na deette si galeemi obboleeyyan tiyya tokko ka dhiyoota na amrii narraa ta'e kanarra xiqqaa suudii jira. Ka qutisuu nuti wanni jenne karaa yamanii jira namta kaadha tiyya bira hin jiru anatu bee jira dhiiraa dhalattillee namni qaban hin jiru sababa kanaaf waan ta'e mana haadha abbaa kiyyaa keessa jiraadhaan wanni ani mana Oromoon bitte yookaan ammootu maqaa isiitiin guurame si galee maqaa dhiiga ilmaan teennaatiin guurame nyaadhe yookaan ammoo keessa jiraataa jiraadhu yoo jiraadhe rirmee natti taateen haa gubdu addunyaa akiraa ibidda jahannam addunyaatti narratti anaytu hiriyyaa tiyyaa gad na haa deebiftu maraadhee karaa keessa haa deeman dhara takka isirra kaa'an jiru gaafii qaxxaamuraa naasosiisaa jiru amaan
Aman Meera dhagayaa qaxxaamura. Gaafii qaxxaamuraa takka qofa bakka kanatti. Isiin birrii ani hin agarree jetti. Ati hin agarree jetti. Birriin uummanni isinii guuree sadaqiree katin argee isin hin argin. Birriin taminni ta'u uummanni nu guuree ani hin argin asli. Isin hin argin ani hin argin. Okay, Gaafa ayyee. awwaalaati. Seeta yeroo awwaalaa. Waliin guurree mi asli. Eh. Birrii natti fiddee dhufte makiinaan bitan immoo makiinaan hin bitanne. Makiinaan bin. Birrii na haadha tiyyarra garte birrii meeqa? Birrii miliyoona takka. Birrii Itoophiyaa. Okay. So kanaafuu Yeroo sanii- amma birriin gaafa duraa makiinarra jira miliyoonni takkaatu noo eessa jira? Kaadha keetti raggar. Koi. Miliyoona takka. Birrii sana achi as deebisnee nyaataan turre nuti doolaarri 4,000 Itoophiyaa irraa dhufe moo hin dhufne yoo qabrii ofii ka adda itti galtu san laalti. Birrii doolaara 4,000 haati teenya nu ergite moo hin ergine isiin firiijii achi keessaa haadha tiyyaan bitadhu jetteen himoo hin jenneeni siigaleemi. Rabbilleen arga siigalee haqa kana bar yoo anaa fi isiin kadabsinullee taate dhugaan dhugaadha siigalee. Rabbitu arga malee waan anaasa waan ati haasuu firiijii bitadhu jedhe yeroo sanii miti dheengedda gaafa mubaarak musammaati waliin guuruudha. Ganzamni kaan si gaafadhe yeroo an handhuura dhukkubsadhu sanan si gaafachuu jira yeroo reefu dhukkubsadhu. walumaa galatti asli dhimmi Gabaafitee fixachuu kaate? fixachuullee Haasa'uu barbaada. Filis carraan hafan. Geeffadhu bakka ishee. gaafa mubaarakiifaa waliin guuraa turanillee haadhatii irratti maallaqni galellee hin jiru si galeemi achi dura gargaarsaati godhaa turte gargaarsa san irrattillee haati tiyya nama guddaadhallee nama akkanatti sharafni isii xiqqaattee asirratti haasa'amtullee miti si galee nama haqa namaallee barbaaduu miti ta'ofiyyuu nyaattee hin kuufne si galee miti haati tiyya nama kabajamtuudhallee. Gabaabsi. Gabaabsi qaamaanii. Gabaabsi. Dhagaye asdi si galee haadha namaa ka sharafa buusanii miti. Isiin illee haadha namni illee wanni isii waliin dhaabatee amaan nama akkanaati jedhu guyyaa takka ol bahee ani guyyaa takka waan ilmaan tiyyaallee hin haasa'u jedhee eegarraa bahee ture ani mubaarakin beekaa hin kakadhee gaafa gargaarsaa saniyyuu hin mul'adhu jedhee miidiyoo irratti iyyuu bahuu dide waa'ee gargaarsaa san irrattuu viidiyoo makanayyuu nu waliin hin dalagu jedheeni isayyuu dide si galeemi. Takka hamilee isaaniitiif illee waan badduullee dubbachuun barbaadu ani isaan illee arrabsuun barbaadu ilmaan tun abbootu ilmaan ol deemtu ilmaan tun ilmaan boru viidiyoo haadhaaf abbaa teennaa jettee mataa gadi qabattee si galee hiriyyaan isii isiin arrabsitu nama keessaan deemuutti saalfattu ta'uu hin qabu anaa fi isiin illee ammotuyyuu silaa nama gaarii taate silaa nama beekaa taate si galee namoota kaleessan waliin ifaajan mubaarak asli kootu hiriyyaa qabaan siraa isaba jettee keessaanuu osoo an dhugaan iimeela akka isiin jettu kanaan dhorgadde osoo ani waan biraa ka dhorgadhu taate osoo ani ka isiyyuu yakku taate isinitti kan himatin miidiyaa irratti gabbaateeyyuu himattee fiidee dhuftee akkana godhachuun kuniyyuu ifaa barkun. Filiisan yookaan mana kiyya deemee Gabaabsi. Galatooma hundi keessanuu bifa tasgabbiitiin yaada keessan ibsachuu keessanii fi dubbiin akkuma. Kan inni yaa dubbateen deebisas liipis. Babsan hin dheeressu. Akkamitti uummanni ni ilaalaree osoo deebii walii deebiftanuu bullee hayyee daqiiqaa lama. Bakka kanatti namni walgahee illee dhimma jira. Namni walgahee kun bar maslaa takka isin ilaalu fi siifu kalaatattillee takka dubbatte illee dubbatte yoo maslaa isin ilaalan yoo kara furmaata. Yaa. Furmaatatti yoo deemne hoo. Maal waati deebii walii deebisaa ooluun lola keessan hiriyoonni keessan hundi hin beekan uummanni miidiyaallee hin beekaa. Maal jetta siifu yoo gara furmaatatti deemne hoo. Furmaata hoo isinii kaa'anoo. Oromoo. Asli. Ani yoo deebii amma hin deebisne niin baha. Miknyaatuuf dhugaan kiyya asirratti awwaalamaa jirti waan ta'eef gabaabseetaniin haasaa isaa caarraa isaatii meeqa akka kennitan anaallee naa kennaa mirgi dubartii haa kabajamu. Ani yeroo tokko qofa haasa'uu barbaada. Filiis asli. Ndee. Ani carraa isinii kenna. Gaafa uummata isin jaalatu kana yaada rakkoon qabu. Ani asirrallee ooltanii bultan manni mana keessan.
Akkasi uummanni nu jaalata hawaasni ammootu dhugaa jiru beekuu Taati asaabuu qabutti nullee deebinee hin haasofna. Nuti horkitan malsi walii deebisuun kenna eega bareeda ta'e nullee anillee deebisaa fi isinillee na deebistiin dhaggeeffattan jechuu isin marti. Seera miidiyaallee baadata seera mana murtii federaalaa cabsina please. Ani sin lamaan sin jaalladha please. Wallahi amtuu keessan hin barbaadu warri yaa indasi jechuudha. Nuti waraqaa maatii hundaafuu amaan. Ijoollee daa'imaa miti siigalee kan namni arginu irratti arabaatu. Yaalisi. Bakka mi'uutu godhadha maali? Ijoolleen ijoollummaan ilmaan argattee rakkoo wal geessaa jirti. Daqiiqaa lama qofa siifu. Laali wanni daqiiqaa lama jedhu hin jiru akkuma inni haasa'ee geeffate sanan haasaa yoo hin taane immoo anillee mana qaba mana banadhee haasaa si kabajeetaniin dhufe hawaasa Oromoo kabajeetaniin dhufe waan ta'eef laali tokkoffaa irratti kahinni hoteela olii gadi zoortaa naan jettee ati silaan walumaa galatti iyyuu haasaa gabaabsee sitti Adaama eessa nageessitee kaatee silkii kiyya bulook nagootee ka inni naan jedhu jechuudha. Si jammar akkaawuntii isaa irratti an jalqabumaayyuu birrii galcheef hin jira. Si galee wanni nan bulook godheef innillee hojii isaanii beeka si galee bakka hin taane dhaabbatee bakka caatii fi bakka shiishaa fi bakka sijaaraa dhaabbatee jennaan si galee amaan jedheen ati nama xiqqaa miti kaleessa biyya kana keessaa maaliif akka qabamtee biyya kana keessaa galte ni beeyta ati maqaa guddaa kana qabda hawaasni Oromoo rakkoo gidduu kiyyaaf gidduu kee jiru kana hin beeku si galee ati dhimmi ati irratti tukuratii gochuu qabdu si galee waan caatii fi waan shiishaatii fi waan sijaaraa osoo hin taane dhimma ilmaan keetii irratti tukuratii godhiiti akka biyya kana keessa deebitu godhi feetu haraama dalagi feetu caatii kee qame paablikii irratti hin godhinii dhokadhuuti horuu keessatti dalagi namni waan ati achirraa gootu arge ati sooshaal miidiyaa irraa kadhattee jaarsa keetii maallaqa ergita jaarsi kan kee ammoo asii bakka hin taane dhaabbata jedhee namni maqaa na balleessaa jira piliis maqaa ilmaan keetiitiif jecha waan gochuu qabdu dhoskii godhii jedheen si galee ragaa qabatamaa yoo ati natti fidde waan feete godhii naan jedhe ragaa qabatamaa waan inni godhaa jiru isattillee agarsiisee shee awwalittillee agarsiisee si galee ani gocha ati godhaa jirtu kanaa miti kana aarsen jedheen ani aarsaa meeqa kaffalee baddaa sana keessaa barahaa sana keessaa bineensa sana keessaa biyyatti si baasee akka ati dhuftuttiin si godhe ati sammuun kan kee maaliif waan biraa si yaadaa dhimma ilmaan keetii kana hin yaadduun jedheen malee ani fuudhii hin jenne dhiisii hin jenne Keeniyaallee waliin deemna naan hin jenne ofii kootiifaniin Keeniyaa deema jennaan ilmaan as jirti an asin jira keeziin keenya asii galfanne malee Keeniyaadhaan hin galfanne yoo jireenya ilma namaa ka jiraannu taate aarsaa kamuu kafalii kaayiroo kanatti deebiiti dhimma ilmaan keenyaa nuu sirreessi malee Keeniyaa maaliif deemtaan jedheen si galee lakkii aan Keeniyaa deemaa naan jedhe jennaan hayyee egaa Keeniyaa deemte gaaniifati maal walirraa qabnaan jedheen si galee maaliifi dhugaa jirtu an awwaaluu hin barbaadu ati egaa Keeniyaa deemuu barbaadde Keeniyaa ammootu waliin deemna naan hin jenne kophaa kiyyan deemaa naan jedhe Keeniyaa ka waliin deemu situ natti hime malee isaa miti si galee jaartiin kee as jirti ilmaan kan kee as jiranii achi deemtee maal gootaan jedheen ani guyyaa tokko na hiiki jedhee hin beeku guyyaa tokko ammoo fuudhi jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu jedheen iyyuu hin beeku gonkumaa ofuma isaatii jireenya kiyya dhuunfaa keessaa sillee ilmaan illee baasee jira naan jedhe mana ammootu an ilmoo kiyyaan kakadha akka inni mana qabu jechuudha si jammar manguddoon yoo hojii dhabee amaan mana qaba jedhee deemee anaa ragaa naa ba'a ofii keetiifuyyuu ragaa baatee jirta akka fuute. Si galee miti ammoo ka inni maaliif siraa isa baatti illee hin himne naan jedhu siraa isa baatti hadhaa miti kan hin hime si galee hawaasa irratti wanni nan baasee fi dhimmi keenya dhimmi kiyyaaf dhimmi isaa hawaasa irratti dhumachuu qaba gaafa inni jireenya isaa keessaa na baasee baatii afur guutuu anan bar ani yoo hagam tokko isa zallame bar asli yoo hagam tokko isa balleessee hagam tokko yoo sagalee kiyya dhabe bar ilmaan isaa dubbisuu qaba bar mee amaan guyyaa tokko an ilmaan kana haammadhee ciisee beeka ilmaan kiyyaa guyyaa tokko mokoroonaa dhaabee beeka yookaan xuunxoo jaraa dhiqee beekaa jedhu guyyaa tokko yuutuubiidha jecha sunuu bara 2020 lama reefu argadhe kaameraadhaaf jecha shaaworii seensisee si galee xuunxoo isaanii dhiqe malee guyyaa tokko ilmaan kiyyaa wajjin ciisee jaartii Doktorri famaa wajjin carraanuu kennitanu. Seenee shaayii dhaabee fi jira haa Doktor carraanuu kennitanu. Dura laabsitanii siifanii. Hayi.
Maashaangulliitii lama walitti naquu dhumne nu. Wanni Maal nuti jechuudha? afaan deeffachuu jedhee fuudhinaan Ifan jecha nurraan akkasii dhabu, nurraan deessas dhabu. ilmaan kanarra Oromoonis Siifuu na gabaaf, adinaa siifuu ta'u gabaaf. malee. Haafita tanii walitti araarsanii bar siifuu gabaaf. Kaleessas ilmaan kana aarsaa kaffalee mee guyyaa tokko amaana ijoollee kiyya shaaworii Doqonni keenya waladda akkaataan nuti nyaannu waladda hangaasana yaadachiisan obboleesso jara akkasitti wala warra deebitee kee maan guddummaa maali teenya nu siifan nurraa miutii qabattamoo dhiifne deemna gara kooti. waan minitaa yaa'ee deeggarsa. Wallahi miutii qabadhu yoo kabaja qabaanne yoo kabaja qabaanne waraabamuu malee waa tokko faayidaan qabu. Gaheen inni ilmoo isaatii godhe hin jiru Oromoon ilmoon kan koo kaleessas kophaa kan koon guddisee Yaa siifanna keessa. ammoo yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himatte Oda walirraa qabnu siifan. mube la'annin bu'aadha dhaga yoo Oda walirraa qabnu maal buutanii buulamnu as faana ta'a. Dhiisii jennee waa dubbanna. mube namni kun jireenya isaa keessaa na baasee Waa dubbanna dhiisii siifan siin jedhee dhiisi. barakinaan fuula keetti naqa kanaan jedhan qabaasa Anis ta'e addiinis ta'e uummanni Oromootis qooda sinirraa qaba. Dhiisii siin jedhee bakka. Dhaabbadhu. barakinaan fuula keetti naqee fuula kan kee balleessa gabbaiti ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo homaa naan godhu kanaan Hayyee dhageenyeerra kana sirra deddeebi'aan tasila dhageeraan. Hayyee bakka asii dallannee jirra. Sanis deddeebi'ee nuti qabadhu. Bishaan qabanaa dhugi. Omakaleeti mamaduraati. Amadi Waa dubbannu. maali dubbadhu wannoo deebisi. Akkan jedhe dhaggeeffadhu Dr. Asli. Waa ijoollee kanaa namni jalqaba dhaqee qosoqqosee gadi baasee jedhe si'i har'a ga'aniiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amaanis ta'e siifanis ta'e elaa kuduran kan na waamee jedhe rakkoo natti himaa ture siifanii. Dhugaa wajjin beeloftee si jaan argeera. Dhannee ilaalaa turre amma dandeenye kan yeroo teenyes jechuudha. Har'a daba dibannee yookiin dubbii taanaan ittiin galle. Kaleessas dhannee ilaalaa turre bakka rakkinaatti amma dandeenye jechuudha. Amma immoo jaraa miti nuyyuu gatiitti kaffallee ijoollee kanatti jaraa miti nuyyuutti kaffallee uummanni iyyuu gatiitti kaffallee ijoollee kanatti. Dhugaa rabbi jechuudha. Amma ijoollee gatiinitti kaffalamee hadhaa'ani. Asirratti ba'amee miidiyaa irratti akkas sila bayyana bakka dubbatame miti. Erga gatiitti kaffalanii hadha ga'aniin jedhan immoo. Amaan gaafa qobaasaa akkan itti jiraataa turre atis hin beekta ani nan beekaa walumaan beenna. Wanni dhoktu hin jiru jechuudha. Haaraa miti nu. Siifaniin illee akka ta'e miizee koo turte. Yeroon diyaasporaa wayii alaa buufadhu hin beekta miti doktor. Siifan kun miizee kooti gaafa sana. Diyaasporaa Ingilizii irraa buufadhu sana. Dhageessee yeroo sana wal beenne jechuudha. Yeroo namni jaran beenne wayii wal beenna. Durra jechuudha. Har'a immoo rabbii walitti jala dabale. Yeroo sana jireenya mataa keessanii bashannantanii jiraataa turtan. Erga wal buutanii immoo wal jettanii wal keessa baafatanii harka wal keessa baafatanii jiraataa turtan. Har'a immoo rabbiin ilmoo shan isinitti kenneera. Ijoollee kana jiraachuu barbaaddu moo jiraachuu barbaaddu xiyyaa qeellan jara kanarraan immoo. Dhaggeeffadhu doktor. Ijoollee kanaaf qat jedhanii jiraatu moo hin jiraatan? Hin jiraatu yoo ta'e wal fuudhan hadha ga'an rabbi ijoollee shan fuudheetti kennee bara namni ilmoo tokko yaa rabbi naa kenni jedhee inni rakkoo hoolaa qabu. Dhimma jaartii waan ta'eef booda dhumara seentani. Sabriyyee amaanii deebisi. Bara namni hoolaa masgiidatti kennee zabbii kennee sangaa kennee yaa rabbi ilmoo tokko naa kenni ilmoon dhabe jedhee rabbiin kadhataa jiru. Rabbiin ilmoo shan bakkatti kennee fi tokko irraa fudhatee afur guddifatanii hadhaan ga'anii ka'anii akkasitti gadi ba'anii akkana gooteetti boojjoo marqaatiin na tume akkasna godhe ani kabbalim gara kootiin hin fudhu doktoras dhiifa manaa godhin sammuun na dideeraan dhageesse kaleessas dubbataan ture bakka ta'etti hin argine har'a sanuman dubbadha araaramanii dhageessa xiiqii dhiisanii ijoollee kana kaleessa doktor gaafa manni koo gubatu yaadatta gaafa maslaalii fiddee dhuftu mana lammaffaa san maalinan ture quba qabda miti taa'ee kadhaa jaraarra ture. Birrii viizaa sana dhaggeeffadhu doktor. Dhageesse birrii viizaa sana jaraa kadhachuutti. Laagaa manni gubatu geemii taphachiisaa turte osoo leencoo dabretu manni ta'e gubate soba. Geema xumureen siifaniin gastiira galfadhee taa'aara manni gubate na jala. Eshi. Gidduu sana wallaahi billaahi imma amaaniif imma haadha shanee fi abbaa shanee kanaa biyyi Kaanaadaa kunoo yaadatti jirtidha. Kaanaadaa birrii funaanaa turre. Na yaadadha Maarqosfaa birrii walitti qabee waliin qabamee minaamin waadanuu jira. Ummannis agalatoomu ishii jedhee birrii kenne. Amma ummata kanas gaabbisiisuuf deemu ijoolleen kun. Kanaaf gaafa sana nama caalanii
Wahin caalanii jenna miti kan namni waan qaburraa waan guduunfateeraa kennaa ture doktor. Ijoollee kanaaf nuyyuu gatii amma kana kafallee jarri immoo haadhaaf abbaadha waan ijoolleen kun taatu hin beekamu.